inni waan argaa jirru kun isiniin jedha beeka argaa jirra nurratti deemaa jira. Obboleessoo firri Wallaggaa Gondar ta'uu hin danda'u Arsii ta'a. Firri Wallaggaa Arsiidha malee Gondar miti. Obboleessi Wallaggaa obboleessi Iluu yookaan obboleessi Baalee Iluu Baabur malee Baahir Daar ta'uu hin danda'u. Garuu namoonni baay'een tiktokaranni amma jiran kun ganda Oromoo isa tokkotu dhaqanii warra kaanii wajjin cabsaa jiru. Argaa jirra. Kanaaf adara maal goona waa'ee Amaaraa dubbanne maal goona waa'ee Tigree dubbanne kan keenya kana gochaa jira. Amma tiktokii mucaan kun amma qabsoo Oromoo deeggartii maal gootii marroo faalee listii jarritti yaani arrabsu ani gara tiktokii reebuun dhufan ji'a 3 ji'a 4 kan gara tiktokii dhufe. Garuu mucaa kana waan isheen hojjettu waan baay'ee argeera amman dhufetti. Oromoodhaaf dhamaati mucaan kun. Akkaawuntii mucaa kanaa jalaa cibsisummaaf barbaachise. Mucaan kun afaan Oromoon dubbatti, afaan Amaaraan dubbatti, Arabiffaan dubbatti. Ammoo humna isheetii Oromoodhaaf tattaafatti mucaan kun waan dandeesse gooti. Kanaaf kan nu arrabsaa oolu, kan seenaa keenya balleessaa oolu, kan seenaa keenya xureessaa oolu, Madagaskarii dhuftan kan nuun jechaa oolu, Keeniyaatti dhuftan kan nuun jechaa oolu, meeqatu jira kan saamaan coofne. Kan mucaa kanatti deebitanii golatti akka saree golatti ol duttu warri golatti ol duttan reefu ji'a sadii ji'a furee kan tiktokii dhufee kan ilaalutti waama Oromoo riipoorti godheedha. Maali isin goote mucayyoon kuni mucayyoon xiqqoon kun mucayyoon qalbii guddaa kun mucayyoon bakka Oromoo rakkatitti qaqqabdu kun mucayyoon Oromoof sagalee taatu kun argeeran viidiyoo mucaa kana ishee suura marruu qabatee kanatti dhiichisu ishee waan meeqa ta'u ishee suura caaluu qabatee waan meeqa dubbatu argee mucaa kana. Maali isin goote inni keessan ka Finfinneetti gamu, ka Buraayyuutti gamu, ka isinitti gamu, ka Wallagga seenaa nama ajjeesu, Harargee keessa, Dirreedawaa keessa, Baalee keessa, Jimma keessa kan nama ajjeesu ka biraati diinni keessan. Tiktookii yoo ta'e kan isaanii maan gubne nama meeqa jira ka tiktookii isaa kan gubachuu qabu bara nama meeqa jira. Asii Zara Yaaqoob kan jedhamu tokko fa'a dhiifama maqaa namaa dha'u guyyaatti wal falmaa oolla waan ta'eef jecha. Seenaa Oromoo dalga dabsanii warra nama barsiisaa jiran isaanitti maa hin duulle isinii kun isiniin jechuu kan barbaade jechaadha. Inni biraan akkuma raachuun dubbateedha. Orga namatti waan gochuu qabnu haa goonu ani barreeffama akka asirraa buuteen siif ergaa barreeffama laali dubbisii waliin mari'annaa akkamitti akka viidiyoon hojjetamu qabsiifan himaa viidiyoo daqiiqaa 2 gadii hin hojjenna. Akka gaariitti hojjechuudhaaf yaalla intaa jedhee tayyaadha. Adaraa keessan tiktookii as keessa jirtan geemii taphadhaa waan hundumaa taphadhaa garuu jarri guyyaa guyyaatti kun miidiyaa salphaa miti nurratti duulaa ol argitanii ganamaa galgala Oromummaa seenaa Oromoo balleessuu irratti duulaa ol jecha asirratti dhufnee mari'annee deemnee tiwutarii irratti jimaata akka guyyaa akka irraa kana jecha tiwutarii irratti kaampeenii banuu qabna. Akkuma isaan godhanicha seenaa Oromoo balleessuu Oromoo du'eefaa fudhanii maxxansanii kunoo kan keenya du'ee jedhu jarri kun nuu gochaa irraa gochaa hin jiru taphadhaa geemii keessan godhaa waan gootan dhimma Oromummaa irratti immoo akkasuma jabaadhaati hojjedhaa yoo isin hojjettan malee yoo waan hojjedhe malee namni nu hojjetu hin jiru. Namni nuti bar asirra miidiyaa kanarra jiraan miidiyaa kanarra erga jiraanne abbootii keenya bakka buunee haadhotii keenya bakka buunee biyya keenya bakka buunee hojjechuu qabna isiniin jechuun barbaada. Dhiifama yoon isinitti dheeraseef galatooma. Miti galatoomii atileen yaadanuuf kanaaf niteef thank you so much. So koo galatooma. Mubaarak dubbadhu. Malan dubbadha. Amal malatti raafan dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jedhee obboleewwan keenya muslimaa. Nagama. Isamal Mubaarak. Isamal akkasaane akkasama ndide kan kommo karragaan jiru bakka asli wajin geemii taphataa irratti hawaarana fuudhanii to waa'ee geemii waa'ee kan makii gubanii eda gurra kootee hin beeku jala darbaan dhaga'ee jennaan kaanis moonaan jedhe een jedheeni wallahi subhanallah maaliif waa'ee makii dubbattee ta'ee maalan beekaan hawu godhanii hawaan bareeda dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan dubbatamuu qabu danuu dubbattaniittu uummata keenya galatooma nama dhiba wanni makii kuni mucaatu dhiibbaa fidaa jirti bartanii jabina siirraayi indoommi hunda keessa isin jabaattee akkasitti dhiibbaa fiddee akkasitti ugguramuusi gar tokkoon wallahi nama gammachiisa maaliif beektu intala jabduudha
Malema nama lallafaa meeqa jira kan miilee tokko baatee deemaa jiru 800 500 kan baatee deemaa jiru maaki sitti dhagaamee naan isatti iyyitu dhaga'een turedha. Maali badiin kuma nama balleessite badiin kee Oromoodhaaf dubbatte. Haqa obbolaa keetii, haqa abbaa keetii, haqa obboleettii keetii dubbataa jirta. Tiktookii miti lubbuudhaanuu qophooftee deemuu qabdaati. Isuma dhugumaa jechuudha. Si galee wallaahi wanti godhaa jirtu mataaf godhaa jirtu wanti guyyaa meeqa taaksii nutti barate amaarre kun katakka rakkoo asinatti hin dubbatin akka liqimsuutti fiigan. Makiin beekti akkan itti ilaalu doktor akkan itti si ilaalu isiinuu beekti wallaahi wabillahi gaafa duraa wayii akka tokko yooka suuraa ishee gaddeebisanii arrabsoo eegaleen nan jira kan sodaadhee gaaf tokko wayii wal argine karaarratti warabbal kaabaa haga manaatti hangeessee deebi'e kunuun ataa jabdi maaliif gaafa yoo dhuma mucaan kaatee amma mana keessatti waa taate bor maala nuuf hin jedha akkanatti deemuu siin ta'a jedhee geessee fooqiitti ol galchee ol galeen mana si gaafa sanan bareeyyuu ofirra deebi'e si galee maaliif egaa haga kana isiin of hin beektu mucaan daa'ima xiqqoodha isiin of eeggannoo godhamuufii qaba jedhee iyyuu dubbadheen ture waan kana wal qabate jechuudha biyya kana keessatti of eeggannoo godhamuufii qaba borru erga isiin waa taate kaate ayi bakka asliidhaaf of eeggannoo goona abaluuf of eeggannoo goona jedhamurra ammumaa kaasee jedhee dubbadheen ture waan kana namatu harkatti laaffisee malee jechuudha darajaa kana dubbadheen ture waa'ee makii wanni isiin jaallattan jibbittan Hacaaluu Hundeessas kan inni galaafatame dhiigni isaa dhiiga saree hanqatee akkasitti waa hatee mana namaa galee waa saamee miti dhugaa Oromoo dubbateetu namni dhugaa Oromoo dubbate jedhee na beekee malee namuu na beekan turre kanaaf uummanni keenya 1 million challenge isa jedhame kanarratti gara dandeenyuun hirmaachifnaa boris yoo jala guban iftaanis duukaa jirra jala gara kootiin gabaabaadha abbaate baamargaa ingilishinde Nubeko akka amaariffatti nyaaraa jirta maqaa keeyyoo amaariffaan gootetti akkami dubbiin maalan godhan irraa guban yoo tokkii gubaniin raachuu kaleessa amma immoo amaaradha jedhanii akkasii dhiisaniif amaariffaan gooteere jala shakkee I see. Amma immoo solution irratti otoo haasofnee gaariidha. Maakii kana baay'ee dhugaa dubbachuuf maakii faana Oromummaa hin beekmanaaf maakii. Amin namni illee amma gaafii dhiiraaf dubartiin gaafa akkas walitti dhiyaatu gara waan biraatti deema miti. Anaaf maakiin guyyaa tokko amin qulqullummaa nu gidduu jiru isinitti himuu barbaade. Obbolummaa qulqulluu obbolummaa nu gidduu jira anaaf maakii. Mana jirta? Mana jirta? Ebetre? Asli akiti dubbachuu yoo danda'e agartu sodaa qilleexaa kana. Ebetre ha? Ayo. Manna. Ebetre. Mimil'achaa ta'e. Ana gargaaramaa jirta? Are yesus sodaa qilleexaa gurguruu no kana maaliifan kaasaa jirtu jedhani ogaa like qulqullummaa nu gidduu jiru this is something gaafi one of the things one proud baay'ee proud itti ta'u qulqullummaa nu gidduu jiru qofa waan dubbachuu barbaadeef so like kana dubbachaa jiru isheen anaaf something waan taateef miti. Oromummaa kanatu naquuqaa jechuudha. Sigalee kun something waan itti proud goonu waan ta'eef lamaan keenya iyyuu
isinii galee obbolummaa akkasii qabna. So wanti ishee akkas kan naquuqu akka nama isheef waa ta'e tokkotti otoo hin ta'in akka Oromoo tokkottidha jechuudha. Isinii galee so dhugaa hunduma keenyattidha nutti dhaga'amu qaba. Amma Oromoon maal ta'aa jira seetanii? Wal kuffisuu aadaadha godhachaa jirra. Wal arrabsuu, wal xiqqeessuu, wal kuffisuu, wal diinoomsuu bageedha. Amma wanti tokko ta'e yeroo jedhamu nama bageettu argina. Namuu of ajjeesuuf ture yeroo jedhamu nama of ajjeesuuf ture irratti gaafa baanii qoosan argitu. Kuni baay'ee na yaaddessa dhugaa Rabbiin isin jedhe. Abbootiin keenya kaleessa akkas hin turre. Abbootiin keenya kaleessa akkas miti. Abbootiin keenya kaleessa ofirraa darbanii halagaaf diina halagaaf hiroonfatanii moggaasaadhaan guddifachaadhaan fudhatanii fira godhachaadha ba'an. Aadaa akkasii qabna. Aadaa akkasii keessadha guddanne. Kanaafidha Oromummaan keenya nu boonsa. Kanaafidha baanee ani Oromoodha jenna. Kanaafidha itti boonna. Kana nu dhabsisiina. Raasaachuu guyyatti sadaaddabu nu milutti nu jechisiisina. Amma jarri maal jedhu amma akkaawuntii maakii Oromoon jalaa balleessee kana yeroo dhagaan jarri maal nuun jedhu. Qaanii dhabar nama baatee Oromoof dubbattu. Nama baatee daafii Oromummaa jara biratti jibbamte miti. Oromootu jalaa gubame. Naman qaaneessu kun qaanii dhabar. Aadaa keenya keessan jiru bar. Eessaadha fidaa jirra kun? Maa fidan dhiisnu kana? Kan kolfaanuun godhinaa please. Dhugaa Rabbi salphinni kana caaluun jiru. Otoo haa caaluun ka'ee Oromoo gandaan wal arrabsitu utuu argee uummata kanaafan du'een jedhu haa caaluun. Nadhii gammadaan har'a ka'ee uummatas wal sakaalaa wal arrabsaa ooltu utuu argee maal jedhu uummata kanaafan du'e uummata kanaafan waree nutti hin qaanaani. Dhugaa Rabbi maal waan kana dhiisna. Like wal mararfachuu it's simple go. Qal'aa na guddisti. Oromoodha fayyadde. Oromoodha fidha sagalee taati. Quuqamni akkasii hundum keenya bira jiraachuu qaba. Isaa waan kana please. Please. Nam boru kanammoo waan amma haasaa jiru boru gaafa maakiin viidiyoo hojjattee poost gootu an arginarra. Mara following kira rakkoon qabu. Algoritmiin TikTok akkaataatti hojjetu dhagaa. Followerii tokko iyyuu hin qabaatiin akkaawuntii banadduuti maakii. Namni kuma seenanii warra baane. Oromummaa qabu kumni 10 jira taanaan maakiin 7 believe me guys baay'ee mark my word Oromoo kuma abu jecha kana Ya ana deemu fi maakii ifama yeroo ta'e. Yaa isin martuu jirtanii galatoomaati. Cufanii sirra cufanii akka miira keessa galtee yookaan nama waajjittu barbaadanii san waan kamirrattu akka kootitti jechaadha. Bes or numartu siif qaba achumaan uummata giiftii jajjabeessaa jirtan guutuun keessan galanni keessan bilisummaa haa ta'u akkuma raachii waan dabre raasa'uun faayidaa hin qabu maaliif guuttanii badiin kiyya maaliin faayidaa qabu ammaa fi akkam badiin qabne hundi keessanuu hin beekanii sanumaafuu boru ganama akkuma raachuun